Siidaan artistii jaalatamaa fi kabajamaa kan ta'e artistii sabboonaa Oromoo artistii Hachaaluu Hundessaa guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee bakka Arat Kiilootti siidaan isaa hojjetamee xumuramee eebbifamee jira. Ashamaan harka fuunee akkam jirtu siniin jecha har'ammoo odeeffannoo bareedaa hedduu kan namatti tolullee waa'ee artistii keenya jaalatamaa artistii Hachaaluu Hundessaa siidaan isaa magaalaa Finfinnee keessatti dhaabachuu irratti ilaalchisee isinii qabannee dhufnee jirra. Akkasumas illee wantoota artistoonni keenya garaagaraa achitti dubbatan illee akkasumas illee artistii keenya kanaa fi jaalatamummaa fi kabaja agarsiifame illee guutuusaa viidiyoo kana keessatti isinii qabannee dhufnee jirra. Amma xumuraatti nu wajjin ta'a. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun immoo uummata hedduu qaqqabsiisaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyootti isin haa dabarsu. Artistiin uummata Oromoo bukkeetti jaalatamaa fi sabboonaa kan ta'e artistiin Hachaaluu Hundessaa guyyaa boqotee kaasee artistiin kun uummata Oromoo onnee isaa keessa jira jechuudha. Yoomumayyuu goota seenaan hin dagatu jedhamtiire artistiin keenya jaalatamaan kun yoo of bukkeedhaa dhabnes garuu onnee keenya keessallee ammallaattillee jira jechuudha. Egaan har'a guyyaa har'aa kanammoo siidaa artistii keenya jaalatamaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka Arat Kiiloo jedhamutti siidaa artistii keenya jaalatamaa kana warqii irraa kan hojjetameen dhaabameen eebbifamee jira jechuudha. Egaan kana malees immoo artistoonni keenya garaagaraa akkasumas illee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan taate aadde Adeenach Abeebee achirratti illee argamuudhaan siidaa kanallee eebbistee jirti jechuudha. Isa malees immoo artistoonni keenya artisti Gelanaa Garomsa, artisti Yoosan Geetahuun, artisti Taaddalee Gammachuu fi kana malees immoo tiiktaakaroonni garaagaraa illee achirratti hirmaatanii sirna eebbaa siidaa artistii keenya jaalatamaa kanallee eebbisanii jiru jechuudha. Kana malees immoo artistoonni keenya kun karaa toora feesbuukii irratti dhufuun yaada qaban illee gadhiisanii jiru jechuudha. Keessumaayyuu artisti Gelanaa Garomsaa karaa toora feesbuukii isaa irratti akka jedheen lafee gootaa malee seenaan gootaa biyyee olii gootatu goota yaadataa jedhee jira jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee ulfaadhaallee jedhee jira jechuudha. Kana malees immoo artistiin keenya jaalatamaan artistii Ittiiqaa Tafariillee yaada isaallee kaa'atee jira jechuudha. Innis akka jedhetti dachiin samiitti lallabdee waa'ee kee akka dubbattu akni kee akka siidaa keetti ol baatee akka mul'attu ni abdanna abdii hin murre arguu hin oollu waa turre dhiigaaf dafqa itti turuurfannee xurree kee irraa hin buunu maqaa kee ol fuuna malee du'a wal irraa hin fuunuu galatoomallee jedhee jira jechuudha. Akkuma artistoonni garaagaraa fi tiiktaakaroonni garaagaraallee yaada isaaniillee ibsatanii sirna bareedaa fi hedduu kan namatti toluun guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee bakka Arat Kiiloo jedhamutti sirni eebba siidaa artistii keenya sabboonaa jaalatamaa kan ta'e artistii Hachaaluu Hundessaa bakka namoonni hedduu argamanitti illee kabajamee nagaan geggeeffamee eebbifamee jira jechuudha. Egaan isinis illee dhattanii daawwachuu dandeessu jechuudha. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon keenya irraa immoo kana ture amma xumura qophii keenyaatti immoo waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha odeeffannoo garaagaraa yoo barbaaddan immoo YouTube chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun immoo namoota hedduu illee akka viidiyoon kun ga'e artistii keenya jaalatamaa kanallee akka agarsiistan illee isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon kun irraa immoo kana ture amma xumuraatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha amma viidiyoo kan biraa walitti deebinutti immoo gama kiyyaan nagaatti.